akkam naa jirtani nagumaa nagayaa hojii buchuloota gurraan isin gayaa waan jarri hojjatte gurraan naa dhagayaa hojii jaraa namni argu manaa gadi baya ilmaan bilsiginnaa warra sammuun dhoqqee kanamatti hadhaawu akka shiroo doqqee kaasoyni isaa nama hudhu kokkee beerran jaraatillee dudulloota shorqee siras wal fakkaattii waluma barbaaddii sammuu namaa dhiifteetta horii tiyya addii har'aa fi borullee irraan qabnu abdii kun ummata badaa ilmaan mililikiisitti beeynee jirra yaabdan munaafiqii bara maraa booyuu hin dandeenyu cinqii dakkan godhi nurraa dhiki ofumaa ol fuunee kursii gubbaa keennee waan qabnuun qarqaarree biyya ormaa teennee kamanu nyaachuudhaaf ol ka'e dhageenne bilchiginnaa bilginnaa walitti ol duudee maqaa doktorummaa eenyu jara muude sila anka jedhu iman saalfattanii maqaa doktorummaa wayta baafattani kaan maqaa Mustafaa ilmaan isaa gate adda isaa rafaa kaan maqaanuu taayee namaan fakkaatu baay'ee kun maqaan hangaasaa singikkoo sikkaasaa kun doktor Abiyyi diqqaa akka sabiyyii hunda isii jibbe irraa gale biyyi kuullo jennee waamuu fi kaan dalagataa mee maal jennee waamna ilmaan garagataa namnu lamaa tuqe maaluma abdata boru rabbiin fuudhee jahannamitti gataa akka soban jenne quraana dubbata aalimni rabbiillee gosaan ilaalamaa hojii buchullootaa ilaaliyaa nama har'aaf si fakkaatte hin ooltu nadaamaan dhabasi haa godhu rabbumti aalama